bichaa beekaa ganda akiraa wallaalanii horii caala jallatan jedhe horiin mana ofii beekee gala bal hum adal horii caala jallatanii rabbi jedhe nama yidodeen ummanni illee haadhaabatu warri gadi nama garagalchee nama iyyu kun illee haadhaabatu humnaan nama fudhachiisu hin jiru quraanni rabbi illee akkas hin jedhu humnaan nama fudhachiisaa quraanni jedhu takkaan argine gaafii wayii isinii qaba ansir bofiratti hidhe ansir bofiratti hidhe arrabsamee duwit irratti godhame sheekaa roobe ingiliffa dubbatu mekii sibira dhaabbatu hin dandeenye jechuun viidiyoo irratti waraabanii duwit irratti godhanii kadin dikese isin jechisiisa ana caqasi ana narra waraabu dhugaa qaban haa waraabani hin furadha nama narra waraabe tokko maa narra waraabden jedhuun badiitiyaaf narra waraabe dhugaa narra waraabe furadhe badiisa nama ammoo duubaan akka kaasee mooraalii nakkennee bareeda jirtanaan jedhu nama san jibbaan hin jaaladhu maali Assalamu alaikum jannee salamta warra jannataa Assalamu alaikum jannee salam deetini narra waraabe suni ana galata nabiratti galata qaba galata guddaa qaba yoomu isan dagadhu galata qaba maatiifu badiiti ya argeetiniin jira ofitti argee jira badii sanirra akka baradhu na godhu akkan badii sanirra deebi'u na godhu jibbaa kiyyaafillee narratti waraab maaliif jennaan akkan badii sanirra baradhu na godhe kanaaf dhugaadha maakii yeroo ingiliffaan haasa'uun dhugaadha garuu ani wanni an dubbadhee fi sabummaa kiyya jaaladheeti sabummaa namni baay'een daa'ima jira namni saba baay'ee qabna ka jedhu malee kumaarii sheekan baqqaasiseeti miti nama kumaarii taphatu nama gittii walii kennu irratti daggafaa jedheeti miti an kumaariin bil kitaabi wasunna haraam hukmiin isaa haraam ani waan quraana haraama waan hadiisaan haraama ta'e ayyee ingiliffi haraama naam ingiliffi haraama jedhama haraama jedhan ingiliffi haraama ingiliffani dubbachuun kiyya maakii yeroo fi raachuu dubbachuun kiyya dhugaadha ingiliffi haraama hin jenne ingiliffa haraama ka jedhu hin dhageenye naga gobbaallee deeme nama ingiliffaan haraama jedhu hin dhageenye naga gobbaallee deeme kanaaf ingiliffa haraama ta'uu ingiliffi haraama jechuu osoo hin ta'in badii keetirra dogongora keetirra waa baratuu qabdaati nama taatee namni dogongorra hin jiru dogongora keetirra waa baratuu qabdaa badii dalaydatu birratti hin argitu saahiba sirratti arga namni si gorsuuf dhufu ammoo khayrii yoo sitti himee nama xiqqaallee yoo ta'e khayrii sanirraa fudhadhu nama duubaan si girrisiisee waan bareedarra jirta gaariirra jirta jedhee si kakaasu sun talaata keetii beeki ani kumaarii akka kiyya baqqaayisoo osoo hin ta'in baay'inuma namaa bichaa laale Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amo fili family subscribe like comment barreessuudhaan akka jajjabeessitan maqaa sheekaatiin ufuwaamne koofiyaa godhanne uffata mudawwara godhanne nama fuuldura dhaabanne namni ammootiniin nu laal ebaluu akkana hojjete shayni akkasiitu shayni biyya akkasii akkas hojjete nama ta'uu hin qabne nama namni itti hidhatu ta'uu qabne zamana a'immaan jalloon ta'ufiillee jallattee nama jalliftu kanaaf zamanuma akkasii keessa jira mee ilaalaa isin fakkeenyaaf furadhaamee waan sooshaal miidiyaa gubbatti ol yaa'u kan namni wal keessa jira yaa ummata keenya hadiisni baay'een sahihin osoo jiru da'iifa meeqa dubbataa jira bakka irraa waa fudhannullee haalaallu nama irraa waa fudhannullee haalaallu nama irraa waa barannullee haalaallu haala keenya ta dabre ammoo rabbi irra nu haa dabru badii teenna rabbi irra nu haa dabru jaran ka walitti katabne ka afaanii wal ammallee qeeqne ka gandaan wal arrabsin ka ammallee afaanii wal qeeqne ka gosaan wal qeeqne rabbi irra nu haa dabru ilma namaa yaa ilma namaa badii tee ufitti deebii uf laali ani maal keessa jira jedhi uf laali rabbiin kenna quraana keessatti sheeka maaloo kiyya yaa ibaadii jedhe nama tokko badii irra deddeebi'e sheeka maalii kana amma haa qabnu badiin irraa argamte jettanii nama keessan ufitti qabaa malee guyyaa mareema gorsina jechuun hin danda'amu maali aayaa tana meesha kasa aayaa tana waan isiin jettu قل جري محمدي كيو يا عبادي يا غبروتنتيو الذين اسرفوا على انفسهم إسان نموتني اللبو في إرتدانغا دبرنيو يا ورعم الليل لبو كيسميتني دانغا ربي دبرتنيو يا عبادي جتشون جد وري علمائي مؤمن وامو تاجي اللبسكو يامسكو مؤمن افتاجان هر آمو كافر اللي قبتجان آيانتو مالي جنان وان كيست بوتي قبتي يا عبادي
yaa ibaadii jechuun yaa innis baasa dijjira quraana kana keessa yaa ibaadii ka abdii jechuun ayaan tun waan keessa buute qabdi maal keessa buute kaafira keessa buute warra zinaa dalagee zinaa baay'ise warra hateetiniin hanna baay'ise warra lubbuu ajjeesee lubbuu namaa baay'ise warra badii dalagee hisaaba bahee keessa buuteet ummanni kun ayaa quraana rabbii dhagayan yaa ummata quraana rabbii yoo isin irratti qara'amtu mee caqasa nama qalbii qabdan caqasaa mee aqlii qabdan beekumsa rabbi isinii kenna ayaa rabbiin tana dhagayanii hadiisa nabii dhagayanii maal waliin jedhan walit deebi'anii bar nabi muhammadiin kun salawaatullaahi wasalaamu rabbi alayhi dubbii bareeduma dubbata silaa bareeduma dubbata ayaan inni dubbatullee bareeduma hadiisni inni illee dubbatu bareeduma karaan ittiin nama waamullee bareeduma nutu isaa baabee malee badii guddoo qabna malee zinaa dalayne zinaa baay'ifne farshoo dhuune farshoo baay'ifne aboo akkamitti abootin irrabbi nu araarama jennaan wal jedhe yaa muhammadii kiyyaho yaa ibaadii yaa gabrootanti yahoo je'in warroota isaa baabaatani hoo baasiyaa dalaguu keessatti daangaa rabbii baatani hoo aboo laataknatu garaan muratinaa min raamatiillaahi raamata rabbii irraa je'in ilalaan rabbii illaan arja ayaa irra kajeelamtu ayaan quraana rabbii kana keessaa ta rahmata rabbii nama kajeelchiftu tana jedhan rabbi akka namaatii miti akka keetiif silaa har'a sheek kamaal har'uma tana ganda qabrii ziyaara sheek harroobe har'uma qabrii ziyaara hedduu warra badii dalagee badii fi asirratti mul'isee ani badii qaba jedhee har'uma qabrii ziyaara akka keetiitiif laakiin rahmanni rabbii akkam goota rahmanni rabbiitu bal'aadha rahmanni rabbii bal'aa jechuun nu ammoo sheek kamaal nu ammoo rahmanni rabbii bal'aa jechuun haala maasiyaa sanirra teennu rahmanni rabbii bal'aa jechuun kijiba haala maasiyaa sanirraa buqqaanee gara rabbii deebinee rahmanni rabbii bal'aa jechuun hasan albasriin namni osoo ibaadaa hin qabne waan takka hin dalayin rahmanni rabbii bal'aa jedhu faqad kazaba alallaahi rabbi irratti kijibe namni sun jedha haala ibaadaa gootun haasa soomtun haala rabbii wal quba qabdu rahmanni rabbii bal'aa jedhee rabbii bal'aadha rabbii maanatti dhuftan hin jedhu ammoo waggamee qallee turtanii maanatti dhuftan hin jedhu balballi rabbii banaadha laa tanqaxi'u tawbatu hattaa tatlu'a ashamsu min magribihaa nabitu jedhe alayhi salaatu wassalaam tawbaan hin cufamtu balballi tawbaadhaan hin cufamtu hattaa tatlu'a ashamsu min magribihaa haga aduun magriba kanaan baatutti jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam wafii riwaayatin man taaba taaballahu alayhi nama tawbaa qulqulluu deebi'e rabbiin tawbaa isarra deebi'e jechuun jira inna allaha yaqbalu tawbata al-abdi maa lam yugargir jedhutu jira wafii riwaayatin rabbiin tawbaa gabrichaa hin qeebala waan lubbuun asin ga'in hin jedhe bara boora nabi jaabar alayhi salaatu wassalaam yaa obboleessa kiyya kamaal daara duniyaa keessa jirta ammas taanaan an akka sheekaa roobee daara duniyaa keessa jirta namni wanni siin jedhuuf nama waa siin jedhu san illee hin jibbin maaliif waa lamatu wal keessan deemneef si qeeqa namni sheek kamaaloo kiyya sifa bareeda qabda islaamumma sirraa mul'ata waa lamatu wal keessan deemneef siin jedhu osoo nama biraa ta'e keeppii tafarraa namni komatu hin jira asirra bahee tafarraa naa dhiitu tasammaan asirra bahee waan barbaade haa godhatu keeppii godhatee namni itti naaru achi garagalee abbaa kanaayyuu hin jedhuun maaliif namni si'aadha waa lamatu wal keessan deemne sabummaa jaaladhu anillee hin jaaladha akkuma dawwara kiyyaati garuu akkatti ibsadhu qaba tasammaan akkatti ibsatu qaba magarsaan akkatti ibsatu qaba hasan ammoo shee hasan akkatti ibsatu qaba shee kadiir akkas ibsatu qaba shee kamaal akkasi ibsatu qaba waa lamatu wal keessan deem islaamummaan qulqullu waa eeggatti waan irra hin bu'in jetti wanni ati ammoo bal'istee yaaduu qabdu ani ammoo tiniin akka bolowummaa kiyyaattitti daara duniyaa irra jirra dhuga daarri duniyaa ganda dalagaati nuti waa mara keessatti wanni guddaan akka irdii ufiitti eeggachuu hin jiru sheekaman irdii ufii wallahi irdii ufii an sheekaman dhugaa godhee si jaaladha haqa rabbii dubbachuuf yeroo awwala feesbuuka banan fireendii 300 qaba wayta namni akkasitti ati taphattu ima silaal moobaayilli tanaayyuu mi sabandii korkora jedhan sanii san qaba tanaman naa kenneedha waan sabandii jedhan san korkora san qaba sanii barreeffama sheekamaan nama jedhamu kana mee anu naa dhiyeessaa jedhaan ture garaan qabdu dhugaati dhuga ammas taanan garaan qabdu dhuga laakiin waan gara dhoyfatantu caala dhoyfadhu waan namni mul'ise kana waan ati mul'ifte kana namni akka fahama nama si jala deemee si qeequ jira namni akka fahama waatu namarraa mul'ata siimaa kana namarraa mul'ata yoo ati ammoo sabummaan jaalatta dhugaa sabummaa quuyte haalli kun deema
mudawwara waliin namaa deema, kofiyaa waliin namaa deema, muuziqaan bananii kun waliin namaa deema. Islaamummaatu way taphataati nama kaanii way taphataati, durriyyee kaanii way taphataati, warra amantii biraa irra jiru way taphataati, warri sheekata akkana godhaa jirama jedhameetiin way taphataati. Suni achi sheekamaa ka warra namarra waraabu wamma fe'etu namarra waraabaa, nama hin geennetu namarra waraabaa. Gariin diinii kana quuqamee namarra waraabaa. Gariin ammootiin gariin diin kanaaf quuqamee dhugama namarra waraabaa. Gariin ammootiin cabsaa namaatiif illee namarra waraabaa. Warroonni namarratti illee waraabdan xiqqoo ishii waan argame maratti osoo gulufuu baannee ariifatuu baannee akka kiyyatti waan argame kullitti ariifatu osoo baannee itti gulufuu baannee wal eeggataa osoo deemne bareeda. Nuti Sheekh Kamaal illee nama waa fudhatu daa'ima namaatii miti, baa'imaa miti, horii fi dhakaa bichaa ka waan fudhanne Sheekh Kamaal ni fuudhatee dhibbatti ni amana. Kanaaf Sheekh Kamaaloo kiyya akka nasihaatitti min baabi nasihaa Rabbi barakaa si haa godhu, umrii dheertuu Rabbi ammallee si haa jiraachisu. Nama sabaaf quuqamullee diiniif quuqamullee Rabbi si haa godhamu. Laakiin dursa wanni ati kennuufii qabdu diinii dursa kennu. Eega diinii dursite ammoo baada diinii jira wanni marti. Diin kun barnuu barsiise, waa mara barsiise. Bilisummaan hin jirtu seeta diin kana keessa qaraane kitaaba kana keessa bilisummaan hin jirti. Gaafa tokko waa'ee bilisummaa dubbadhaa yoomee waan kitaabni dubbatu. Waa'ee bilisummaati akkana taatuuf kitaabni waan dubbatu gad isinii fuudha wallahi. Kanaaf inshallah Rabbi ammallee umrii si haa kaawuti. Maqaa keessattuu irdii ofii eeggatu, keessattuu maqaan biyyaallee na qabdi. Sheekh Kamaal Arsiidhaan roobi. Ati namni tokko Arsii keessaa waa balleesseef Arsiin kulliin hin baddu wanni beekuu qabdu. Roobe keessaa waa balleesseef roobe kulliin hin baddu. Laakiin Arsiin lakkaayamta maalitti nasaba keetu achi gala Arsii dhalatti. Lakkoofsa keessatti Arsirraayi gosa achirraan himatta. Anillee asirraayi lakkoofsa keessatti asirraayi. Laakiin ammoo yoo balleessine balleessaa keetiif qabamta malee Arsiin marti siduu kan qabamu. Namni wanni waa namatti himuuf maaliif maqaan biyyaallee dhugama. Maqaan biyyaallee maqaan sheekaallee eeggamuu qaba. Hattan darasaan xiqqoon nuu jettee anaa jettee akka sheekaa roobeetitti hin arrabsamin. Anaa jettee ulamaa'iin hin arrabsamin. Anaa jedhee maqaan biyya kiyyaa hin badin. Maaliifu yeroo maraammootiniin dogongorree namni ajandaa nama godhatee namarra taa'ee namarra waraabuun ani maal ta'ee jedhanii abbaan uf duuba deebi'ee of laalu. Sila anumatu isaa baaba'e moo ani maal ta'e? Anumatu moo sirrii hin jirre moo maaliif namni narra waraaba? Anumatu maqaa biyyaa dhoysisaa jira moo maqaa arrabsiisaa jira moo maqaa sheekotaa arrabsiisaa jira moo maqaa diin arrabsiisaa maal ta'ean? Jechuun abbaan uf laalu. Maaliifu namni aqlii Rabbii eega sii kenne kiyaara sii kennee jira. Filannoo qabna nu. Akka ambi jettu sanii miti. Kiyaara qabna filannoo qabna. Akka ambi jettu sanii miti. Warri ammalleetiniin Islaama ofiin jedheetiin waan arge himatu sun akka Rabbi irratti waan argan uumanii waan fedhan jedhanii kiyaara qabna, maraxannaa qabna, filannoo qabna. Maaliif jennaan Quraana keessatti wamaa tashaa'uuna illaa an yashaa Allah wamaa tashaa'uuna Rabbi nuun jedhe waan feetanii jedhe. Filannoo qabna jecha. Filannoon teenna garuu filannoo Rabbii jala deemti. Illaa an yashaa Allah waan jedheef filannoon teenna filannoo Rabbii jala deemti. Rabbi illee Quraana keessatti innaa hadaynaahu najidayn karaa lama isinii bayaansin, tokko karaan dhugaa kan, tokko karaan ammoo kijibaa kan. Abbaan fedhe karaa dhugaa irra deeme, abbaan fedhe karaa kijibaa kinoo irra deeme galti na bira jedha Rabbi, dhufti na bira jedha Rabbi, naan wal geettan jedha Rabbi. Anatu ammootin yooma guyyaa qadaa'aa guyyaa namni addaan faslii guyyaa faslii yoomal fasli guyyaa dharaa fi hayxi addaan baafamtu fuuldura jira. Haa ta'u ammootiniin har'an tana namni ufitti deebi'ee lubbuu ufitti deebi'uu qaba. Bakka Rabbii namaan jedhe dhaabatuu qabna. Daangaa Rabbii tarkaanfatuun hin barbaachisu. Diin kanaan jannata gayan. Islaamummaa kanaan jannata barbaaduu teen. Sabummaadhaanii miti. Oromummaadhaanii miti ka jannata barbaaduuf deemu. Diin kanaan jannata barbaaduu deemu. Diin illee harka mirgaatiin qabadhu, sabummaallee harka bitaatiin qabadhu. Diin kanatu san si barsiisa. Kanaaf uummata keenya Sheekh Kamaaloo kenna. Ani haga sitti mufadhellee si irra dabree jira. Rabbi ammallee zambii teellee irra si haa dabru. Tiyyallee Rabbi irra naa dabru. Kullii keenya Rabbi irra nu haa dabru. Mara nama hin geennetu waa nama jala akka tapha dhugaa. Sheekh Kamaaliin ajjeefna jedha. Maal ajjeeftu? Rabbii ka nama ajjeesu. Situ razzaqaa. Situ ajjeesaa ka Rabbii ka nama ajjeesu. Kaantuutu ajjeesee hin beene malee takkaa hin ajjeefna jedha. Laa akkanan jehiini aboo.
jecha kanaafuu yookaan islaamummaa keessaa ba'uun mala jecha dubbatte kanaafuu yookaan jechi gariin islaamummaa keessaa nama baafti jechi namni dubbatu jecha dubbatan keessatti illee of eeggatuun barbaachisaadha waraqaa walirratti maal laxxafna maran kanaafi mara gabra taanee ka jiraataa jiru gabra namaa gadi gabra taanee jira namaali walin been walinaaf barcuma wal jalan keen guddaa keenya xiqqeessin xiqqaan keenya kabajaanu biratti hin qabu guddaan kabajaanu biratti hin qabu sheeni kabajaanu biratti hin qabu walinaaf beekumsa waliinaaf qabeenya waliinaaf argaa walii jibbina guddina walii jibbina yoo tokko qorqorroo sadi dabalate maa dabalate jenna yoo tokko surree gaarii uffate maa uffate jenna yoo tokko akka gaarii bareedee deeme maa bareede jenna yoo tokko beekumsa qabaatee waa namaa hime yaa rabbii beekumsa isaa san jala deemnee hawwina beekumsa isaa san jala deemnee itti waanyina yoo xiqqoo tokko qabeenyaan ka'e siirii itti goona yoo tokko qabeenyaan ka'e ammoo tiniin kiinno waa itti goona yaa hakiime mee laala uf laala ka siirii illee walitti godhu numa ka mana raagaallee dhaqu numa asanii kadiirii kana dadhaban bakka maratti yaa keessaan haa tollu gubbaa keessaan illee haa tollu nuti nama tokko saba tokko wal ciruu hin qabnu erga yoomii wal nyaannu erga yoomii wal sharafnu yaa akii wal haa beeynu kana dhiifnee maqaa walirratti baasuu osoo hin ta'in taargaa walirratti maxxansuu osoo hin ta'in saba keenna kabeela keessa jiru kana halaallu sa'aatii itti wal nyaannu sa'aatii itti dhiiga walii jiisinu saba keenna kabeelaa jiru halaalu saba keenna ka biyyarraa buqqifamaa jiru halaalu saba keenna ammootiin ka duniyaa isaa irraa buqqifamaa jiru halaalu masgiida keenna ka gubataa jiru halaalu masgiidni nu gubataan jiru kitaabni nu cicciramaan jiru hin tuffatamne sababaa zambii keennaa tuffatame waan rabbiin nu qabaan jiruun beeyna sababaa nuti ammalleetiniin walirratti waa katam wal eebeessinu kanaan rabbi nu qabe sababaa zambii teennaatiin nu qabe dhugaa rabbi zambii teenna ufitti deebinee haalaan maa biyyarraa baana jen maa mana dallaalaa seenna jen maa mana arabaatti hidhamneetiniin haga ammaa turre jen